qabe si boochisee beeka. Ammaanatti jira waan. Gaafin kudha lammaffaa yookaan gaafin biraa osoo hin sobin Zaaraa irraa jaalalli si qabee beeka. Osoo Zaaraa si jaalattee hoo ati deebiin kee maal kennitaaf gaafii uummataati kunis. Yaa salaam. Maaloo yeroo isiniif darbu gaafiin koo jalqabaa surree ciccittuu maal mootu reedii yeroo si dhukkube sana maaltu sitti dhagahame sammuu kee keessatti osoo fayyee maal fa'aa hojjedha jettee karoorfachuu turte amma hoo waan karoorfatte sana hojjechuutti jirtaa wanti ati yeroo si dhukkube sanitti osoo fayyee abadan itti deebi'ee hin dalagu jettee maalinni ka hojjechuu hin dhiisu jettee hoo jirtaa please naa gaafadhu akkasuma baga rabbi si fayyise. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوا لي جرتوا متى فنانة نجني هي لجني وقارن كتابه كل شيء سنة نبي بك جرت تسينا لكم جايس أكل نرتو هي سنة ولا تدارا انترتينمنتي أكيد لكم برسنتني دوتني فيديو كنا لا يقولوا هندقتنا قويا هبا كيسوما أنا مثلا كان يلا تكون وجين زرا إني إنيو أجتون كيسنا لو ريدي آدم إسني نوف أنا إسني كيسوما مت أنا كيسوما متي حقيقة تريدين نموت عن سرتي بك أبوف كيسا إسا نمتو كودا نما وان كبيو نجرجارو يرو وانتي تكذا كنت ألفاتي ساعتي سنة هني وانت نما نجرجارو كيسا إسا تكو أكسم نموت أنا بدأ كيسا تكودا ريدي أك أبوريست تسأك أورمو تسبك جدا قواف جواب نموت على بدو نموت أنجال كيسا إسا تكودا جالو جالو بروما تبرات جتنين كسسنا أكسي ريدين غافي فولا فيسبوك هاتي إستاني كيسا غافي هنگدن دعمي فيلاني كيسا فولاني ديبيس وفي وامتشكي سنفكي يسكا وجه سالة ترغمي جراهي دوغالتو بجناني يوتيوبي سانا من بين ندرو لينك أزاء إسيني هيدا إسينو من بيتاني نم من بين يودرات اللينك إسا فيديو خرجات إسيني هيدا أتشارجتو دنديسو يادا هيسنو بريسا كمبرا إمو سيجنتا إتيانو دكتورة مرفين مورالي سكو إسيني إيس أسرتي عالسي يادا كيس أزلانو كاغافي سرق أبدالي ليو درات أزل غافتو دنديسن Ashama arkafune daawwattoota hordoftoota Zaaraa Entertainment akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin dhaqqabu. Egaan har'a keessummaa Zaaraa Entertainment ta'ee dhiyaadhee jira. Keessummaa ta'e irratti gaafii jajjaboo mataa keessanii fuula miidiyaa Zaaraa irratti na gaafattanii egaan anis gaafii naaf ergame gama haqa qabeessa ta'ee fi dhugaa ta'eettiin isiniif deebisuuf yaalaa egaan gaafiin keessan jajjabaa ta'uyyuu garuu deebisuun dirqama waan ta'eef gaafilee keessan isiniif deebisa jechuudha. Egaan gaafii jalqabaatetti yeroo isiniif darbu gaafiin koo jalqabaa surree ciccittuu maaliif uffatta ati ilma islaamatii miti naaf jedhiin jedhan gaafiin kee na bira ga'ee jira. Egaan gaafiin kuni bareedaadha. Dhugaadha ani yeroo hedduu fuula miidiyaa hawaasummaa irratti surreen kiyya hunduu ciccitaadha. Dhugaa dubbachuuf illee ani surreen incitin yoo qabaadhe abbaa lama sadiin caalu inni hafe hundi isaatu ciccitaadha. Sababni isaa garuu hin beekamu. Haala yerooti ijoollee zamanaati jedhamee waan beekamuuf sababa kanaatiif dhiifama. Ammoo islaamni hin godhatu jedhe kamtu jira. Biyyumtan keessa jiru kunu biyya islaamati. Biyya islaamatitti oomishame. Ammootu ciccita akkas daangaa darbee qaama qullaa nama mul'isu osoo hin ta'in akka faashinaatitti hundumaafuyyuu immoo anis ilma islaamati biyya hin jirus biyya islaamati warri oomishallee islaamuma yoo badii hangas geettu guddoo san taate gaa surree bira bitanna noof kolchaa jennaan gaafii jalqaba. Gaafii lammaffaatti yeroo deebinu yeroo duraatiif dubartii eessatti jaallatte? Kana ka maal nama gaafattan?
gaafini akkana salphaadha kuni salphaadha maalinni ani yeroo jalqabaatiif akkuma nama kamiitittu barnoota keessa gaafa turetti ayniyyee waan jedhamu jira yookaan jaalala ijaa waan jedhamu san mana barnootatti jaaladhe jechuudha barumsa keessa tureetiniin barumsa sadarkaa elementarii gara iskuulii darbuuf gaafa ga'een jaalala keessa gale jechuudha gaafin itti aanu Dr. Asliin eessuma keeti jedhiin dhugaadha jedhani dhugaadha moosoba yoo dhugaadha siin jedhe maaliif eessuma kee FB irratti yeroo inni nama arrabsu itti dhiista hin gorsitu jedhiin gaafin tokko hanga afurii kan Dr. Aslii irra siif dhiyaatedha jedha ayyee gaafin kun ka Asliiti deebisuuf hin barbaadu iyyuu eessumni kiyya kun baalaqeedhaa beete eessuma baalaqeedhaan deebisuuf barbaadu baalaqee yoo jedhu immoo baalaqee qalbii qabuudha malee baalaqee gowwaa sanii miti maaliif namni kuni baalagummaan isaa baay'ee cimtuudha baalagummaan waladdaa beetani baalagummaa gowwummaatii fi baalagummaa iyyaalummaatu jira kun ka iyyaalummaati iyyaala egaan gaafii kanaaf deebin koo Dr. Asliin eessuma keetii kan jedhaniif eessuma koo miti maaliif an zarii kiyya keessa namni gurraachi hin jiru so kun eessuma kootii miti eessattuu isan beeku yoo jedhu kana mootu yaani biyyatti isan beeku jechuu barbaade osoo hin ta'in walumaa gala eessuma kiyyaa miti kanaaf waa'ee gorsaa irratti mootu laaleen jira gorsi isaa tokko tokko sirriidha tokko tokko sirrii miti maaliif isin hin jedhe arrabni isaa arraba lafaa qa'ee naman tuqu yoo nama tuqellee mootu keessa isaa hadhaan qabu jibbiinsan qabu akkana jechuun koommoo gorsine jechuu kooti miti gorsee jira waan ta'eef hanga inni nama arrabsu sanitti dhiibban akkasitti inni namarraa hanga'ee hin jira jedhee yaadu yoo mataa ofii ta'e malee maaliif inni arraba lafaa qa'ee naman tuqu yoo nama tuqellee immoo nama sanirra dhaabbatee haqa sanirra dhaabbatee nama tuqa malee lafaa qa'ee naman tuqu jechuudha soo hin gorfameellee jira akkasumas immoo hojii gaarii inni hojjetetu badii isaa san caalee argama waan ta'eef kana sani isiniin jechuun hin danda'amu jechuudha egaan gaafii ishaanaffaatti gaafa isinii taru jaalalli si qabee si boochisee beeka ammaanatti jira ammaa jaalala keessa jira miira keessa nama galchitanii jaalalli na qabee furfur godhee lafarra akkatti na gololchee na boochisee beeka inni nurraa si qabee yoo jettanillee aaduma miidiyaa tanaatirraa na qabee baay'ee booyaa ture yeroo tokko kuloo akkasiin argitan gara suuraa isii of duubatti maxxansee mana keessaa qaba albamii isii girgiddaan goomanni guutuun suuraa isiiti so jaalala guddaa isiitu na boochisee boo'een beeku mudannoo kee isa nama gaddisiisu tokko yookaan lama nuuf himi mudannoo koo nama gaddisiisu baay'eedha garuu yaadadhu haa ta'uti isa keessa akka tasa tokko yoo isiniif dha'e mudannoon kiyya akka tasa yeroo dhukkubsadhe tokko dogongoraan wanta ani dhukkubsannerraa yaalamaa ture dogongora jechuudha dogongora riizaltii nama bira fudhe natti fakkaata osoo hin beekin yaala biraa fudhachaa ture yaala isa na dhukkubusan dhiisee isa biraa fudhachaa ture jechuudha sababa saniitiif dhukkubsachaa tureef baay'ee saaxilameen ture kuni mudannoo yoo mudagachuu hin dandeenye wanta irraa dhibamnerra yeroo dheeraaf yaalamaa ture dhuma irratti garuu wanta dhibameef yaalii argadhe jechuudha inni akkasanii jechuudha gaafin ittaanu nyaata aadaa Harargee keessaa maal jaallatta yookaan nyaata Harargee keessaa ani baay'een jaalladha nyaata Harargee keessaa hedduun beeka kan isin hin beekne fa'aan beeka ani am fakkeenyaaf nyaata olbatti jedhamu jira olbata nan jaalladha nan nyaadha akkasumas immootu nyaanni birallee hin jira jechuudha nyaata iskudhaa jedhamu jira iskudhaa hin beektanama isin ijoolleen naannoo bira nyaata iskudhaa jechuun waan akka paastaa fi dinnichaa fa'aa wanta adda addaa walitti godhuudha olbata inni jedhamu kun immootu abishii qabaa foon qabaa wantoota garaagaraa qaba hin beeku amma kutaaleen biraan beekan aadaa Harargee keessa malee ani jara wajjin waan walitti dhiyeenya cimaa qabuufin beeka jechuudha hin jaalladha isa jechuudha akkasuma gaafii 8ffaatti yoo isinii darbe hiriyoota kee keessaa tokko filadhu osoo siin jedhanii
tolchaa fi aslii jedha. Egaan jarri lamaanuu hiriyoota kiyya jajjaboodha. Amma asirratti hiriyoota kee erganaan jettanii ani kan filadhu asliidha. Maaliif asliin hiriyaa kiyya, tolchaan immoo jaala kiyya. Argite garaagarummaa deebii keessa salphatti isin deebisuuf. Asliin hiriyaadha, tolchaan jaala. Miizee isa jettaniin san jaala cimaadha, nama akkam wal jaalannuudha. Kanaaf akkasitti yoo isin deebise salphatti deebii keessan argattan jedhee yaada. Inni biraa waan gaarii hojjechuu irratti maal fakkaata? Fakkeenyaaf tola ooluu kan rakkatan xiqqoon qabduun garsiistee akka uummanni gargaaramu gochuu irratti maal fakkaata jedha. Egaan kanarratti akkuma nama kamiituyyuu ani nama gargaarsisus ta'ee nama gargaaru irratti nan hirmaadha. Fakkeenyaaf namoota rakkatan hedduu sagalee taanee fi gargaarree beeyna. Akkasuma sagalee ta'uu qofa osoo hin ta'in qaamanis namoota hedduu nan gargaara. Ammas gargaaraan jira. Kuni kan yeroo kamiyyuu isin jettaniif osoo hin ta'in dirqama namummaa qofa osoo hin taane sawwaaba waan jedhamu jira. Amantii keenya keessa sawwaaba godhachuudhaaf namoota rakkatan cinaa dhaabbattaa waan borsi mudatu waan hin beekneef kanarratti baay'ee namoonni na beekan jedheen abdadha. Gaafii biraatti yoon isiniif ce'e dubartiin haadha teenya utubduu jireenya keenyaati. Jaalalaa fi kabaja guddaa qabnaaf dubartoota jabeessuu irratti maal fakkaata? Kana hojii kiyyaan natti dhufte kana. Maalinni dubartii jabeessuu irratti ani nama sadarkaa jalqabaati. Keessayyuu biyya Arabaa kana keessatti yookaan miidiyaa hawaasaa kanarratti ani jireenya kiyya keessatti dubartii xiqqeessee hin beeku. Akkasuma dubartii yeroo akka tasaa milee cabe nama jajjabeessuudhaan isa jalqabaati itti bilbiluudhaan wanta adda addaatiin baay'ee jaaladha, baay'ee jabeessaa. Rakkina biyyoota Arabaa keessatti yoo isaan mudatan sadarkaa jalqabaatitti sagalee ta'aaf yoo ofiif sagalee ta'uufii dadhabe namootaaf dabarsee laadhaaf jechuudha. Kanarratti baay'ee laafina hin qabu. Dubartii baay'een jabeessa dhugaa rabbititti. Gaafin isa biraa mootu reedii yeroo si dhukkube sana maaltu sitti dhagahame sammuu kee keessatti? Osoo fayyee maal fa'aa hojjedha jettee karoorfachuu turte? Amma hoo waan karoorfatte sana hojjechuutti jirtaa? Wanti ati yeroo si dhukkube sanitti osoo fayyee abadan itti deebi'ee hin dalagu jettee maalinni ka hojjechuu hin dhiisu jette hoo jirtaa? Please naa gaafadhu. Akkasuma baga rabbi si fayyisee jette ayyee jalqaba irratti fayyuu kootti alhamdulillahi rabbil alamin. Gaafin kee kun baay'ee dheerata. Dhugaadha, namni gaafa dhukkubsatu abdiin jireenyaa namarkaa muramuu danda'a. Akkasuma wantoota hedduutu fuula kee keessa tura. Osoo fayyeemmoo akkas godha jettee yaadda. An akka nama kamiituttuu yeroo dhukkubsadhetti abdiin kiyya ima fayyaadha. Namni kamuyyuu fayya jedheetumaan abdata. Akkasuma maal dalaydaa kan jedhuuf immootu namni kamuyyuu of dura isaatiitti waan gaarii waan cimaa hojjechuuf yaada. Akkasuma waan argitee hawaasan xiqqeessine waan naman xiqqeessine waan keerii dalaga jedhee yaadee ture. Eeyyeen akkasuma ammoo akkuma yaadee ture san ammas waan naman xiqqeessine waan kiiloo nama gadi hin buusne waan haamilee namaan cabsinee fi saba kanaafin hojjedha jedhee waan yaadaa ture hojjechaa jira. Of duratti kanaa ol hojjedha. Karoorri an qabadhe baay'ee ta'us san keessaa muraasa milkeessaan jira jedhee yaada. Ammoo kanumaan isin jedha galatoomii isin jedhee jira namni gaafii kana na gaafatte. Gaafin 12ffaa yookaan gaafin biraa osoo hin sobin Zaaraa irraa jaalalis qabee beeka. Osoo Zaaraa si jaalattee hoo ati deebiin kee maal kennitaaf? Gaafii uummataati kunis. Yaa salaam. Maal jedhee isin deebisa? Kunoo ani jaalala siitirraa ka'eetini. Namaan beektanii isin uummanni kun kunoo jaalala siitirraa ka'ee duuba kanatti suuraa si maxxanse. Baay'ee Zaaraa baay'ee jaaladha. Osoo carraan argamee Zaaraa akkuma isin beektanitti fana fuudhuu barbaadaa nan jaaladha. Yoo odoo isin na gaafatte maala miidhame yaa salaam. Gaafii kana jireenya namaa diiguudhaaf nama gaafattan malee kun jireenya namaa tolchuudhaaf miti. Haala kun laalan namni Zaaraa jaalanne mataa isaatu namaa miti jedhee yaada. Jaalaluma isa kaanuu jechuudha. Noormaaliyyuu
Kanaaf Zara bakka wal fuuna inshallah walitti dammaramnaa kuloo jaalalli akka nama raachee suuraa kan kee mana keessa guutee jira waan ta'eef Zaariyee koo Habiibtii koo bannaati bakka waadaa waliigallee wal fuunee sargii kennallee yeroo dhiyootti godhannaa kanaaf ammaaf jaartiin ani qabu Zaaradha iyyuumaayyuu jechuudha. Gaaffii gara dhumaatti isiniif ce'a hundumtuu akkuma qoosatitti haalaan lumee isin waa hedduu balleessuu barbaaddanii haala Oromoon amma itti jirtu akkamitti ilaalta asumaan ergaa qabdu dabarfadhu kan jedhu kun gaaffiin kan Zaarati natti fakkaata. Egaan jara keenya biyyi keenya haala ishiin keessa jirtu gaafa laalle baay'ee waan abdiis namatti tolu jira waan abdii nama kutachiisu jira waa'ee biyya irraa baay'ee dubbachuuf nan cinqama sababni isaa maa inni nuti hayyoota keenya gootota keenya namoota jajjabaa biyya keessa jiran mana hidhaa keessa keenya irra qabsoofna gaafa jenne haamilee hin qabnu silaa Oromoo qabsoo isaa guddaan hayyoota isaa baafatee furmaata isaa laaluu ture maaliif bakka hayyoonni isaan jirratti gaafin tokko hawaasa irraa dhiyaatee mootummaatti deemamaa hin jiru jechuudha. Silaa hayyoonni keenya har'a jiraatanii gaafilee uummanni Oromoo barbaadu kana ni gaafachiisan jechuudha. Namni keenya yeroo ammaa kanatti baay'ee tokko haala burjaajii keessa jira. Kanaaf waa'een biyyaa baay'ee na yaachisaa of durri isaa keessumaayyuu keessattuu kufaatiin biyyattii aangoo caalaa waan na yaachisu biyyattiin kufaatii hamaa keessa jirti. Doolaarri garmalee qaala'ee biyyi teenna qoqqobbii jala galtee jirti. Kanaaf baay'ee nama yaachisa waa'een Oromiyaa fi Oromoodha jechuudha. Kana miidiyaa keenya irratti walii waan jiru yoo dubbanne barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaaf daawwattoota hordoftoota Zaaraa Entertainment kabajaaf jaalalaan isinii qabu guddaadha. Keessumaayyuu shamarran Oromoo haala akkanaa mijeeffattanii gaafii adda addaaf kaka'umsa horachuun keessan kunuu jajjabina tokko baay'ee fakkeenya guddaa namaaf taatan jedheen abdadhaa. Atis Zaaraa Entertainment hedduu ulfaadhu galatoomi si jaalannaa si kabajnaa obboleettii teenya fayyaa nuutaa Andreedi Adam Tube. Namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan subscribe kan Zaaraa erga gootanii booda kiyyattachi tara. Kana jechuun maatii walii horattan jedheen abdadhaa. Linkii kiyya description box jala isiniif haa kennu ulfaadhaa nagaan naa tura.